Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa keessanii uummanni koo biyya bakkeef biyya keessa kan jirtan hundumti keessan naguma. Waa gurra simbuusuudhaaf an dhufe. Innis maa inni yoo jettanii inni tokkoffaani namoonni gaafa abdii dubbisuudhaaf gara hospitaalaa dhuftan adaraa keessan yoo rabbi keessan sodaattan yoo dhuguma namummaan isinitti dhaga'ame namoonni akka nama isa gaafatuutti bilbila kaameraa gara isaatti galagalchitanii harkaan immoo akka nama qabatuutti immoo dhoksitanii waraabdanii baatanii yoo rabbi keessan sodaattan dhiisaa. Gaafa gara hospitaalaatti dhuftan harka keessan mindinoo bilbila keessan kiisima keessan keessa godhadhaati ol seenaa. Tokkoffaan bareedina hin qabu. Viidiyoon waraabamee bakkeetti bahaa jiru kun jechuudha. Namoota baay'ee argeera. Har'a ganama mataa isaallee namoota harkatti qabee harkaa fuudhee diileet godhe nan qabaanii. Isa kanaaf adaraa gaafa ol galtan kaameraa harkaa keessaniin qabdanii gara isaatti galagalchitanii akka nama dhaabbatee ilaalutti waraabdanii warri baatan maqaa rabbiitiin isin qabeera. Gocha kanatti hin deebi'inaa. Warri ganaa dhuftanis akkasin godhiinaa. Itti fufuudhaan ilmi dhiiraa ni dhukkubsata. Deebi'ee immoo ni fayya. Abbaan fedhee ni dhukkubsata. Deebi'ee immoo ni fayya. Abdiin hin dhukkubsate jechuun hin du'e yookaan lubbuun keessaa baati jechuu miti. Abdii dura ganaa hojii guddaatu jira. Mul'ata guddaatu jira. Guddina guddaatu jira. Gana abdiin hin hojjenne ganaa mucaa waan baay'een isa eeggatudha. Kana bareechinee ni beekna. Wanta ta'eef namoonni saayidii kanatti fayyadamuudhaan jechoota babbareedoo hin taane dubbataa jirtan wanta safuu oromummaaf namummaarraa immoo hin eegamne namoonni fayyadamaa jirtan abdiin borfayyee qaama isaa isa guutuu sanatti akka inni deebi'u dhibba keessaa dhibba abdiin qabna. Saba keenyas ni abdanna, rabbiin ni abdanna. Deebi'ee abdiin qaama isaa isa duraanii guutummaa guutuutti akka inni deebi'u ni beekna. Boor gaafa karaa irratti wal argitan, boor gaafa konkolaataa keessatti wal argitan, boor gaafa bakka boo'ichaatti wal argitan, boor bakka gammachuuf gaddaatti gaafa wal argitan waan dubbattan dhabuurra osoo danda'amee jechoota afaan keessan keessaa ba'u osoo tikfattanii, osoo eeggattanii, namummaa immoo osoo gadditanii fi gaarii natti fakkaata. Na amani. Babooleen babaaleem. Abdiin ni fayyaa. Bifa isaatti qaama isaatti akka inni deebi'u shakkii tokko hin qabnu. Rabbi duukaa jira. Rabbi ni tiksa. Rabbi wajjin jira. Rabbi ni fayyisa. Akkasuma immoo uummanni keenya biyya fagoo biyya keessaaf ala jirrullee bira dhaabbannee hirmaannaa godhaa jirru kanaan obboleessa keenya akka fayyifannu rabbii gaditti abdii qabna. Shakkii isinirraa hin qabnu. Kanaaf namoonni cabuu, du'uu, baduu ittuu dabalee miidhaa biraa geggeeffamuu namaatti gammaddanii adaraa rabbiin sodaadhaatii namummaatti deebi'a. Safuutti deebi'a. Arrabatee keessan tikfadhaa. Isiniin jechuun jaalladhaa. Haa ta'u jaldeessi dhagaa galagalchee lafa gabaa qubannee hamma namaa hubanneetti gugeeni galatoomaa ulfaadhaa. Egaa alhamdulillah rabbil alamin egaa miidiyaa irraati gidduu kana guyyaa sagaliif wal harkaa bannee turre mana adabaan ture jechuudha. Mana hidhaa achiin ture. Sababni ani ittiin hidhame hundumti keessan ifa galaadha, beekaadha, beekamaadha waan ta'eef dubbachuun hin barbaachisu. Amma garuu waa lama dubbachuudhaafidha gara iddoo kanaatti kanan dhufee jiruuni. Amma dhimma koo yookaan waa'ee koo otoo hin taane irra caalaa kanan dubbachuu dhufe yoo jiraate waa'ee obboleessa kiyya abdiiti. Abdii jechuun obboleessa kiyyadha. Anaaf abdiin obbolaa dhiiraa maatiin keenya kan qaban anaaf isa qofaadha. Abdii ana bichaa otoo hin taane namoonni hedduun illee kan jaallatan nama jaalalaa, nama gaarii, nama garraamidha abdiini. Haa ta'uyyuu malee egaa miidhamanni gidduu kana keessa jiru hundumti keessan ni beektuuni. Abdii fuula isaa gubate, dhanna isaa gubate, gogaa isaa gubate, anaan immoo garaa kootu na gubate. Uummata miidiyaa irra jirtan, uummata
akkasuma biyya alaa biyya keessa jirtanii abdii fuula isaa gubate isa namni argu nuun garuu garaa keenya gubate kan namni nuun argine waanta ta'eef amma waa lama duwwaadha kan namni isin gaafachuu dhufee abdii dhugaa dubbachuuf nama salphaatti dafee harka kennu miti dhukkubaafis taanaan kamiifis walumaa gala du'aayi akkasiin nu gootan akka rabbii isa gargaaru akka rabbii dafee nu fayyisu akka rabbii bifa isaa jalqabaatti nu deebisu akka rabbii akka isaa duraaniitti deebisee immoo fuula keenya dura dhaabuu danda'utti du'aayi keessan qofaadha kanan barbaadu. Lammaffaan abdii yaallachuu qabna yookaan yaalsifachuu qabna. Yaalsifachuudhaaf immoo humna qabnu duukaa dhaabbannee obboleessa keenya kana hayaalchifannuun isiniin jedhaanii naajiraadha. Kanarra baay'ee illee haasa'us hin barbaadu. Biqilaan isaa miirran keessa jiru miira na haasofsiisu miti waanta ta'eef jechuudha. Kanaaf garaa dhiira waa baay'ee baatti waanta ta'eef egaa rakkoon hin jiru. Warri kiristaanotaa akkaataa amantii keessanitti uummanni islaamaas akkaataa amantiin keenya nu ajajutti du'aayi hagoonuuf obboleessa keenya abdiidhaaf rabbi akka dhukkuba kanarraa fuudhu dhagna isaatti gogaa isaatti rabbi akka inni deebisuu danda'u adaraa jibba of kiyaabaafne jaalala laphee keenya keessa keenyeefi du'aayi hagoonuuf kanuma kanan isin dhaammachuu dhufee galatooma. Okay. So you send. So what do you what do you need another name? What is your name first of all? I forgot. Vincent. Tita Vincent. Do you want to choose any Islamic name? Yes. What do you want to be? What do you want to be called? Ibrahim, Isa, Muhammad, Ahmed. You can choose any. Which one you like? Hamza. Who? Hamza? Allahu Akbar. Yes. Hamza is the cousin of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He's known as the lion of Allah. So, mashallah, is Hamza used. You're gonna see his biography, inshallah ta'ala. So from now on, your name is Hamza, inshallah. Hamza, welcome to Islam. So you have to learn, you have to read. So what do you do from now? So there is only 3 or 4 days left for Ramadan, for the holy months of Ramadan. You'll fast those 3 days, inshallah ta'ala. Then you take a shower, you take a bath. This brother will show you how to make wudu, evolution, inshallah, how to pray. The rest, I'll send you the link. You learn step by step, okay? Nothing is like a quick that you learn. Okay. You go like a baby step, okay? Don't rush, inshallah. Step by step, you have to get ready, inshallah. We'll teach you, inshallah, as soon as we can, inshallah. Send me your number, and then I'll send you my number too, okay? Yes, 1 second. Okay. What? Inshallah. I'll talk to you on WhatsApp or on email, okay? And you send me your TikTok too. Okay. So, Jarana Amir, Yes. give him hug. Timara Mikha. Hamza, welcome. Give him hug, brother. This brother, man. MashaAllah. You look alike. MashaAllah. He got a more than he has more beard. You see? It's already, MashaAllah. He looks like a Muslim already. MashaAllah. Hamza, MashaAllah. You only need this kufi, man. They have to give you, man. I wish if I'm there, I'll give you everything I could. I have more kamis to wear, you know, and this kufi, this hat, everything, inshallah ta'ala. I'll talk to you anyway. We don't talk everything on social media. I'll talk to you inside, in private, inshallah, okay? Amir, follow nogodi telephone khayti fi khaysatis na erg inshallah. Waan in dandewanatu inshallah barsisa. Kallatti undan walin jira. Telephone khi wanta rafradu. Nyusas. Mamin takoni jira. Mam Abu Manakana follow godi barsisa Abu Manakana Ahmad follow godi la kofsakiya. Number is Kan imo takafi WhatsApp khi rafradu tole. MashaAllah. Akana Forward jira na Davidson. Okay, follow godi Ahmad ni jirtu. Jira Ustaz, jira. Oh, okay. Afantu gana masubi nugogo gebo riba fi an iddu jira shada fi riba iddu jira nutoy. So akas la ko sakhi erga fi ana dubbata. Enyu na me heddu isim masha Allah. Eisa jirtan Saudi da mo Dubai.
You say, are you Hamza? Are you guys in Dubai? Condition. Eessa jiran? Cufadhaa viidiyoo cufachuu dandeessanii maashaallah. Shabakaan keessa Net. condition. Shabakaa fi yamoo kasaaniitiin beekna. Hamza harkanne. Hamza Shabakaan bidaal keessatti fakkaata qonna malee nutti gaafas. Hamza. Akkas kiyya kanaan rakkisaadha. Pheenxee keessaa xuuxee fixe. What was here? Kan isaaniiti yaa. No bread. Huh? No bread. What? I want no bread. Then what you need? Just like no bread. Video cufadhaa Amir. Oh. Video yoo cufattan isiniif Video sirriitti cufadhaa. wannoo jedha. Carraan ni jira. Connection keessan baay'ee dadhabaa. That's all. Sanii fi Hamzaan argame ka ustaaz. Sanii Mashallah fi Allahu akbar baay'ee namatti tola. Alhamdulillah. Biyya kun wanti kana jira. Jara jaba Amiris Daanielis jaba. daqiiqaa akkana keessa yaada garaa waan geeddarate fakkaata. Daniel. Amir kanan dhiisinaa jiran telefoona irraa fuudhaa isin. Maammee faan hojii teessanii. Sa'a teessan takka walii bilbiluu dandeessanii. Irraa fuuna. Daniel. Foloo goonaa yookaan. Shaadaa maal qabata kun of qaba asirraa liftii qabate. Amir foloo keenya deebisee baarakallahu fiik. Inshallah. Kairumaa fi kiristaanni biraa ergaddaa warri shaadaa qabachuu feetanis ergaddaa. Dhiira lamaan takkaa jiran qabsiifna mee irra. Ayyee akkas. Kottoo seenii shaadaa qaba. teekee koo. Atillee. Tiga. Tigane ilma arsicha. Inni bar duraan. Salaatu jiraan si amma inni islaama ta'ee barkun. Salaatu jiraan si amma inni islaama ta'ee barkun. Nagaa kam? Wayyaa baga deebite baga jiraatte saa kana. Baga saa kana geette. Jirtanii? Jirra galata rabbii. Fayyaan akkami? Hirriba adda jira. Waa. Rafuu barbaade. Hirriba sitteera. Abu Maaz. Yes. Nagaa akkam warri mana kanaa hundu? Nagaa qaban abbo. Waaqayyo baay'eetu akkam? Amin Si amin. yaade? Isan duune sana. Si yaade Ani akkamati? Nagaa adda bannee miti. Yesuusiif maal jette? Jara kana dhiise akka fadhani si guddifadhaa maal goona naa. Amma meesi biraan taanaa sa'i. Na guddisa abbo. Biyyi lafaa na guddisa. Wal cinaa Ige- kenna Inteenya. enna. Baga jaarsa wayinsi sau ture bara haye qeero nama daa'ima kana. Jaarsa maali? Ma sagalee qoonqii kan kee sagalee furdoo wayii kana qabda. Abba jaarsa bar biyyaan sisee bar murte si komando muramte warra jedhu saniin sisee. Jaarsaa miti bannaati. Wannaat. Aboo nama xiqqaa bareedaa kanaatu qeeroo waxxaate kanaatu Yesuus qabatee deeme. Baga qabate. Tokko akka jedhe faranjicha tokko jireenyi kiyya fakkeenyaan si godha jedheen akka gartee xayyaara yookaan gartee maal jedhaniin balaliyaa kan xayyaara maal jedhaniin abbo hararge xayyaaruma jedhaniin. Waan balaliyaa kana maal jedhaniin balaliyaa kana. Aeroplaan jettiin jarri nuti Aeroplaan xayyaara yookaan aeroplaane kana fakkeenyi kee jiruunti jecheen akka aeroplaanii ka gartee banziila hin qabne ka paayileeta hin qabne. Maal jechuudhaan hin jijjiiramu hin ka'u jedheen jireenya kiyyaas ka'uu dide jedheen abbo. Akka hin ka'u. So jireenyi biyya lafaa kun akkanuma nama ka yeroo gariin ka'u rabbi nurraa haa jijjiiru baga jiraatti.
Abo waan wangeelaa kana mee warri garee shahaadaa kun waan wangeela jiru dubbataa wayii itti dabale. Egaa maalitti dabala? Wallahi ittiin daballe afaan Oromooti. Amma maqaa kee akkuma jirutti gartee taganee ilma arsii tokko jedhe akkanumatti hin dubbise. Wangeeles akkasumatti hin dubbise ittiin daballeen. Walii gallee? Sadii dhugaa rabbii. Siif hin galutti nu duraa fixan. Siif hin galutti nu duraa fixan beektaa? Paastoroonnii fi Ortodoksiinis siif hin galu afur anqa amantuu jedhan. Ustaaza dubbii kana gadi fageessaa laalaa malee. Ustaaza dhiifama gidduu seene. Dubbii kana gadi fageessaa laalaa taganeen shahaadaa qabachuuf. Wal beeynaa bar. Mul'ata. Wal beeynaa bar. Naaf inni fixannee bar. Nu bar keessaa fixanne amma yaaduma. Fixannee jira fixannee. Miidiyaa kanarratti nagaa ol gaafanna malee. Nagaa ol qabatuuf hin qabata shakki. Inni galte wangeelli galee fi bar. Abbaan fedha kan deebis. Rabbi jedha baay'ee tokko nettani dhugaa. Mee amma du'aayii naa godha. Aboo du'aayii. Eebba barbaada. Eebbi kan keeti ashhadu jala innaan eebbifamtee maal ajjeetti barbaadde yaabba. Sanumaa jechuu jedha barra. Abboo rabbiin gal rabbi sirra haa jijji dhugaa rabbi akkanatti wal sanuu nama laal nabi Muhammadin waaqeessinu Yesuusis hin waaqeessinu jarri kullachuutu biyya Arabaati nama rabbumaatu isaan ergete malee hin waaqeessinu nama waaqa tokkichuma sana waaqeessina ka uumaa waa hunda gararraa jiru kan hin mul'anne ka lafarra hin deemne bakka zimbuloo lafarra caammaa kaayyatee hin deemne waaqni caammaa kaayyatee deema hin deemu maal arrabsoodhaa bara arrabsoodhaa bara waaqni caammaa kaayyatee waaqni dhiiratee akka kiyyaafee keetiitti mana finca okay Yo gaafa waaqayyoon dhiiratee mee takka tumatan yaadi waaqayyoon dhiira gaafa dhiiratee mana fincaanitti haajamu waan haajamu in haajama fakkeenyaaf anaatu shintibeetii anaatu Yesuus dura shintibeetii jira Yesuus fincaa'uun yoo fincaa'uun waxxaree dhufe na dura beenaan hin jedhu awoo dafe qaabu moo aziyoon hin jedhe oo maal jechuu yeroo garii sammuu kana yaaduun dirqama beektu awoo dafe Ama fakkeenyaaf ayyee mana fincaaniin dhaqa Yesuus na dura jira akkanaan godha ni rukuta aboo eenyu aboo dafi hin jaanne Yesuus qooyinaan jedha tinnis ta'u Ifidhanne akan arrabsoodha amma anaa waa jedhe hin nyaateen dhugaa mana fincaanii qaama saalaa hin qabinda arrabsoo miti ani arrabsoo because ilma namaa ta'e dhiiratee mana fincaaniitti ajama anis naan ajama na dura takka guyyaa tokko naa isa dura dhaqa takka isaa na dura dhaqa jechuudha. Nama takka mana fincaanii dhayitee aboo tolo ittiin banne yeroo gariifaa dogoggoraan ittiin bantu fana fincaanii itti bantee aboo ulaasa cufata. Hin banne namatti ati takka namni dogoggoraan waan ni gartee balbalasan cufuu irraanfatee faa namni dogoggoraan sibbana takka namni cufuu irraanfatee dogoggoraan itti banta kun hin argama. Yesuusis akkasumatti namni itti ban hin dhabamu. Ndabamu ya jireenya la biyya lafaa waggaa meeqa waggaa 33 jiraate amma 33 keessatti namni mana fincaanii ittiin banne kan itti bane takka inni bane takka aboo qoy naas dura seenaa takka naas booda seenaa walumaan mari'ata so kuni waanuma ilma namaa jiru waaqayyoon akkanan ta'u jara keenya hin ta'u amma waan jedhu mee waan siima dhaggeeffadhu Aklumatti yeroo gari sammuu bineensaan waaqayyo waan eddan godhe akka xinxaallu akka itti yaannu akka itti murteessinu gaariifama akka itti baafannuufi amma qaama saalaan naa kanne waaqayyoon itti fincaanta ittiin horaan hojiin biraan jira hin jira naa mee sadaffaa naa hima itti fincaanu unnamti saalaa itti goote ilmaan ittiin argachuu hin jirti qaamni saalaa dubartiis kan dhiiraas lamaan kan achi waa sadaffaa maali waan sadaffaadha Jira. Serri zidi. Yesuusi qabu moo qabu? Inka babar. Maal eegee maalitti godhan? Okay, anilleen at least inni ayya takkeetti fincaanaan yoo jettan waan biraatti raawwatu maal jechuu indee? Haali jirana. Wallahi rakkisa. Rabbi gartee rabbi nu adammeessu ati dhugaan sii gallaan inshallah. Harka tokko miti ati lamaan ol si qabsiisaa'u shahaadaa tante fissum gartee laala osoo taate miidhagee si ol qabsiisa ta'u
Sindi sana. Ummanni ammarra kanatti qofalu kuni gaafa ati amantii kiristaanaa dhiiftee gama dhuftee sin lakkisan sirra duran abdii raggaasaa akka godhu abdii raggaasaa gaafa wanta kiristaanummaa keessa jiru nama waaqayyo raajii barsiisaa jedhaniin nu eebbisi jedhaniin gaafa gara islaamummaa dhufe in arrabsan so gurbaan kunas faarfataa kanas numa dhufa inninis kunis faarfana banna gadaa birrii baasanii bar birrii bar Dhugaa rabbi. Dhugaan teeffamtuun dafamteettu. wallahi gurguratu birriidha Paaphaas illee ni dhufa amma isin bira. min dhufana bira aboo numa dhufti bar maqaa Paasaroota jijjiirratteeste paastaan jaanii bar paastaa nyaatanii beeytaami A'uudhu billahi. Paasaroota oluma guurte. makaroonii fi paastaa hunda gurree bar Dhugaan bakka nu kattu hin turti malee. numa turti yaa malee wallahi lazim wangeelummaa nu gahaadha dhugaa Iyesuus baruuf waaqayyo tokkicha baruuf Iyesuus eenyu baruuf wangeelummaan qofa ni gahe ergaa Phaawulosii miti saniif rabbiin anaaf isii fi isaa laaffisu wallahi sammuu rabbi sii kenne dhugaa sii galee jira inshallah murteeffadhu Yesuus hin gantu silaa'u Yesuus itti amantu malee islaama ta'uu hin dandeessu Ani si jaaladha duraanuu. Ani hin beekama dhugumaallee. Dhugaan wal siin keessa jira. jira Ani bara sodaa waan namarraa humaan qabu garuu yeroo asin chikkirtu laallebbeen keessa Akkas. kiyya rakkoo abbaan beekan niyyaa kiyya hin beeka malee ani ammas ayamishu dhugaa rabbii. Ilminnaa turuu. Andi kan jedhee barnoonni andi kan guyyaa tokko nama waan ni taata dirqamni jiru amantii keessatti waan hundi wasii taatee dhibbarraa dhibbatti murteessinaan waan ni keessan hodhaa yaazu narraa fudhadhaa jetteetuma qirrees hin kabajjaa fi hin kadhataa abbaan fadhe bilaashatti fudhatu kan fadhe Abumaas. kenna ani Yesuus hin fannisu jedhe waan fannifametti hin amanu jedhin waan qaama fannifame tokko Oromoon yoo qasaate Dhugaa. yoo namaaf Yesuus annan beeku Oromoon haa caaluu faan nu beeka malee nuti Oromoo meeqaan naa fannifame namni cubbuu namaa namarraa hin baatu bo eega namni cubbuu namaa baatu taate maaliif hin masjida deema eega Yesuus cubbuu kiyya baadhate maa wal daawwata maaf waaqayyoo kadhatta already si baadhate amma fakkeenyaaf yoon akkana si jedhu iska idime iska maqaabir kiraa manaa anaatu sirraa kafalaa taganee ilma arsiidhaa hin yaaddawin yoo si jedhe ati dalagaaf yaadda kiraa manaatiif yaaddofta Yaada. maa Yesuus gartee cubbuu keenyaaf eegatu maaf gartee maal callee cicciifne waldaa maaltu nu oofe maaf kadhanna waaqayyoon cubbuun qabnu maa kadhan kuni waan aqliin namaatu nama fudhanne jechuudha ilma namaa ta'e kan hin cubbamne cubbuu hin qabne hin jiru jedha sagaleen kiyyaa sachiisa deebiti barsiisa Koi ay natu maayikii kiyyattu erfoon irraa asitti connect ta'ee jira irraa hiikeera amma irraa hiikee jira. rabbi si haa laaffisu boo waan ni jennu hin jiru Amiin dhugaa rabbii. ganama zaa takkaa fi maali masjida bulleetiin subii achi taa'ee gaa muraasatti dhufe ija kiyya kun akkana walii jechuu jirte ammaan hin danda'u ifiifu jara akka tasaa nagalchee nama feetee hojii haasaas keessa ani rafeetiin dhufa zaa muraasa gizee murteeffatte na dubbisi dirqamni hin jiru Yalla ashi. akkasi Rakkoon qabu. Ahmed deeman Ahmedis warri jirtan jarana akkasi gizee murteeffate anu dubbisu taganini kitatee jira waan isa gaafatanii hin jiru innis waan akkasii hin gaafatu No on beeka hunda hin gaafadhu. yaa Yalla galatooma fayyaa ta'a itmis Ayyee, isfa. saa muraasa rafuun Ayyee. daddagal kan taajuda masjida Rafa. akkasii jarana muwaazo zuuzu ramadaan maamme maryam sabaan jibba dadhabe wallahi walitti jinan dare Ustaz, dadhabdanii jirtan dhaqaa hirkadhaa aga tokko. Inshaallah. bakka tiyya pheenxee biraa buufadha inshaallah assalamu alaikum
Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, Maka